moofaafi kakwaara waa'ee jaallattoota saala wal fakkaataa maal jedha? Barsiisni macaafa qulqulluu kakuu moofaaf kakwaara waa'ee jaallattoota saala wal fakkaataa maal jedha? Shanaffaa ja'affaa ejjennoon beektota macaafa qulqulluuf abboota amantii kiristiyaanaa jalqabaa. Ejjennoon beektota macaafa qulqulluuf abboota amantii kiristiyaanaa warra jalqabaa barsiisa jaallattoota saala wal fakkaataa yookaas revisionaayist theorii irratti maal fakkaata? Jaallattootni saala wal fakkaataa kun itti fufaniif moo itti hin fufiniif ejjennoon isaanii maal fakkaata? Kan abboota amantiis macaafa qulqulluus. Torbaffaa walakkeessa jaarraa 20ffaa keessa labsamuu mirga namummaa jaallattoota saala wal fakkaataa falaasama addunyaa keessatti maal ture? Hojiin kun yoo labsame jaarraa 20ffaa walakkeessatti labsame. Bara labsame kana keessatti immoo mirgi namoomaa maal jedhee fudhate? Mirgi namoomaa maal jedhee akka fudhate addunyaa keessatti waliin ilaalla. Ni kan biraan walakkeessa jaarraa 20ffaa kana keessa ka'umsa barsiisa jaallattoota saala wal fakkaataa deeggaruuf waldaa kiristiyaanaa keessatti jalqabe. Attamitti waldaan kiristiyaanaa keessummeessite? Walakkeessuma jaarraa 20ffaa kana keessa karaa eewu jalqabe waldaatti, waldaan immoo yeroo attamitti keessummeessite kan jedhu waliin ilaalla. Inni dhumaa yookaan 8ffaan oodii yookaan dirqamni waldaa kiristiyaanaa jaallattoota saala wal fakkaataa kana dura dhaabachuuf qabdu maal? Isheen arraaku waldaa isheen arraakun isin jechuudha. Oodii yookaan dirqamni waldaa kiristiyaanaa jaallattoota saala wal fakkaataa kan dura dhaabachuuf qabdu maali? Yoo Waaqayyo nu gargaare wal faana kana laalla. Jaallattoota saala wal fakkaataa jechuun maal jechuudha? Jaallattoota saala wal fakkaataa jechuun maal jechuudha? Jaallattoota saala wal fakkaataa jechuun hariiroo quunnamtii saalaa dhiira gidduutti raawwatamu jechuudha. Yookaan hariiroo quunnamtii saalaa dhalaaf dhalaa gidduutti raawwatamu jechuudha. Hiikaan waan kanaa yookiis hiikaan jaallattoota saala wal fakkaataadha warra nama gadhoomsan ta'uu isaanii adda baasa. Kanaaf saalli wal fakkaataa yoo wal bira ga'e wal gadhoomsuu isaati malee walirraa dhala godhachuu isaa miti. Kanaaf jaallattoota saala wal fakkaataa jechuun hiikaansa wal gadhoomsuu jechuudha. Wal gadhoomsuu Encyclopedia Britannica kan jedhurraan waraabe. Kitaaba Encyclopedia Britannica kan jettu isheerraa fudhadhe. Jechi kun afaan birootiin homosexualii jedhameetu haasa'ama. Afaan warra Ingiliziitti homosexualii yookiis saala wal gadhoomsu jechuudha. Homosexualii jedhamee waamama. Encyclopedia Britannica kan jedhurraa kan waraabamedha. Hiikaan dhiiraa jiraachuu kuni afaanuma warra Ingiliffa hiikuudhaaf carraa jecha kana argate irratti guys jedhama. Guys, G-A-Y-S. Guys jechuun male sexual relationship jechuudha. Dhiira waliin jiraate jechuudha. Guys jechuun irraa dhala godhachuuf utuu hin taane wal gadhoomsuuf. Akkuma dhiiraa jiraate wal gadhoomsu dubartiin yookaan dhalaanis walii wajjin jiraataniitu
والقدومس إنما lesbian jedhame waamamu lesbian lesbian he cancer female sexual relationship jechuudha alaaf alaan walii wajjin jiraatanii kan wal gadhoomsan durbi durba fuute lesbian wedding jedhamti dhiira fuudhe guys wedding jedhama hiikaan kun jaallattoota saala wal fakkaataa hiikuuf kan kennamedha bara arra keessa jiru keessatti kun barsiisa waldaa kiristaanaa keessa galee barsiisuun hin qaban yoo ta'e amantoonni waldaa kiristaanaa keessaa ba'anii alatti wal fuudhaa jiru gaayisis lesbianis kanaaf jaallattoonni saala wal fakkaataa qaban kun wal gadhoomsuu qofa utuu hin taane biyya gadhoomsuu warra sarara ta'ee barreeffamuuf yoo isin sarga ta'e waraabbachuudhaaf fayyadama gara kitaabaatti waan hojjetaa jiruuf sarara ta'ee soft copy isinii fidee dhufne ittiin amma hubattan amma qixa kanatti isin barbaachisu qofa keessaa waan ta'eef warri waraabbattan waraabbadhaa warri barreessitan seeraan barreessaa isin fayyada egaa yeroon amma keessa jiru kun amala kanatti waan dhufeef hojii kanattis waan dhufeef adeemsi kun maal akka fakkaatu maalitti akka deemuuf maal akka ta'u bal'inaan walii wajjin ilaala hiikaa hundi jaallattoota saala wal fakkaataa jechuun homosexual jechuudha homosexual jechuun immoo hariiroo dhiiraa wajjin qabuu fi qunnamtii saala irratti hariiroo dhalaan dhalaa wajjin qabu jechuudha kunis dhiirri sun gaayis jedhamee kan beekame dhalaan sun lesbiyaan jedhamtee kan beekamte jechi kunis kan irraa waraabame kitaabicha bal'inaan akka dubbistanii soft copy achirraa in argattu googilii seentanii encyclopedia Britannica lammaffaa shaakalli jaallattoota saala wal fakkaataa yoom jalqabe eessatti jalqabe shaakalli jaallattoota saala wal fakkaataa yoom jalqabe eessatti jalqabe dhiira fuudhu dhalaan dhalaa fuudhu shaakalli jaallattoota saala wal fakkaataa innan homosexuality isiniin jedhe kun mandara Sodoomiif Gomoraa keessatti saba achi jiraniin eegale yookaas saba achi jiraniin jalqabe seera uumamaa 19:11 shaakalli saala wal fakkaataa yookaan homosexuality mandara Sodoomiif Gomoraa keessa saba jiraataniin jalqabe seera uumamaa 19:4 akkas jedha utuu isaan gadi hin ciisin dura kunoo warri mandara sanaa namoonni Sodoom dargaggoon jaarsoliinis hundinuu tokkollee utuu nafiin dhufanii manichatti marsan jarris Looxii waamanii namoonni galgala kana gara kee dhufan meerre akka isaan gadheessinutti gara keenyatti gadi baasi jedhanii hiwwacan yommus Looxi gara jaraatti gadi ba'ee balbala of duubaan in cufe jaraanis adaraa yaa obboloota ko waan jallaa akkasiin hojjetiinaa kunoo ani durba lama warra kanaan dura dhiirri bira hin ga'inan qaba isaaniinan gadi isiniif baasa waan gaarii ta'ee isinitti mul'atu isaan irratti raawwadha namoonni kun garuu bantii mana koo jalatti waan dheensaniif waan tokkollee isaanin godhinaa jedhe jarri garuu asii badi jedhanii itti dabalaniis namichi tokkichi ganaa ta'ee as dhufe kun
dubbii keenya keessa lixee seera nu baasaare amma immoo isaan sana caalaa sirratti amaa in hojjennaa jedhanii